Egaa hordoftoota kiyyaa dura viidiyoo isin waraaba isiniin jedhee ture gizee gadi ba'u waraabuun natti hin tolle ammallee dirqama jechuudhaati meeshaa kana inshaallah boru gizee galtu asumarraan fudhatu heddi jechuudha akkuma dura isiniin jedhe sanii kanaafuu dirqama viidiyoo waraabuu qaba jechuudha hordoftoota kiyyaa waan haaraa bitee jira saayikilii akkasumallee inni kun immoo innaan ta'e sodaadha waan kana gizee kana yeroo jalqabaatiif bitee jira. Hordoftoota kiyya ijoolleen baay'een jechuudha keessan asirraa hoongalte jecha warroonni nagaafataa turtan kunoo galee jira jechuudha amma. Egaa namoonni gaafii keessan nagaafattan kunoo galee jira jechuudha namoonni meeshaa garaagaraa barbaadan maashaallah tabaarakallaa meeshaa hedduutu akka namni baay'ee hedduutti jira jechuudha. Ji'a kana keessa akkasiin jaa kunoo galeen jira heela jechuu dandeettanii. Assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakaatuh. Akkam nagaa jirtanii hordoftoota kiyya jaalatamuuf kabajamoo akkam jirtan fayyaa keessanii alaaman saanamni keessan dalagaa fi ammaan fakkaata isin jaa na bira bareeda alhamdulillah. Egaa itti aansuun immootu viidiyoo irraa qabadhee dhufe kunoo adaamaa deebi'ee jira jechuudha. Kanaaf waan barbaadan ordarii godhachuu dandeettan. Meeshaa mana keessaa meeshaa farniicharaa shiita garaagaraa akkasumas diriyaa garaagaraa uffata suufaa yookaan uffata dhiirallee ta'uu danda'a. Hundi isaatu heeloo jettanii ordarii godhachuu dandeettanii hordoftoota kiyyaa itti aansuun immootu haasawa isinitti hin baay'isu amma manaa bahutti jira jechuudha. Meeshaa nama wallahi meeshaa nama ordarii godhee biraa deeme fuune namni sun immootu yookaan iftaan as godhee fudhatee deemu jechuudha. Asumaan immootu du'aa godhaa fi jechuun hin beeku obboleettii tiyyaa eega kastamara kiyya taatee na filattee gara kiyya dhufti jechuudha. Rabbi karaa nagaa si haa fidu rabbi nagaa maatii keessatti biyya keessatti si haa galchu jedhaani. Kanaaf meeshaa isii ordarii godhee fin ture amma fuudhuu fi bahuu jira jechuudha. Achumaan viidiyoo waan tokko isinii waraaba yoo natti tole karaa kana gizee deemu haguma natti tole tokko isin biraan gaha hundi keessanuu obboleettii teennaaf du'aa godhaa isiniin jedha. Walumaan baana. Namoonni meeshaa garaagaraa barbaadan heeloo jettanii akkuma jiru isin jedha ordarii godhachuu dandeettanii ammaan tana haasawa heddummeessuu hin barbaadu sa'aatillee ni deema waan ta'eef yeroo gaarii na waliin dabarsa kallattimaan gara magaalaa waliin deemne jechuudha. Egaa hordoftoota kiyyaa viidiyoo kana kaleessa waraabe jechuudha gizee fuudhuuf deemee ture garuu meeshaa tokko dhabeetiin viidiyoo gadi dhiisanii amma sagalee irratti hidhuutti jira. Kunoo naannawaa irraa ba'uu fi viidiyoo ittiin meeshaa jechuun yuutuubiin viidiyoo nyaataa gizee hojjedhe yeroo baay'ee naaf facaasu yookaan akkanaa laallamu taasisu. Akkasumas viiloogii garaagaraati jechuudha kan baratame meeshaa hin laallamu viidiyoo kaleessa gadhiise meeshaa babbareedoo gadhiisen ture garuu namni hin laalle jechuudha. Kanaaf itti isin makuutti jira amma akkuma argaa jirtan qe'ee irraa bahuu jira jechuudha meeshaa kuni obboleettiin tiyya isin jiru kan maamilli tiyyatuuni biyya alaatti irraa galuutti jirti maashaallah rabbi nagaa naa galchu. Kanaaf hojii gizee lama hin baasu silaafuu makiina tiraanspoortii qabaddeetiin fuudhuuf gizee dhufan achuma boolee na fuudhanii ka'anii mana kee gureetiin fudhadha meeshaa naan jettee jirti meeshaa xiqqoo na biratti ordarii godhattee jirti manni farniicharaa balbala kiyya jira isin jedhee jiru ture jechuudha. Kanaan dura baay'ee takka garuu kwaalitiidha gatiin isaallee garuu meeshaan isaa maashaallah tabaarakallaa inni gizee baay'ee achitti dalagsi. Egaa hordoftoota kiyyaa akkuma isin jedhe magaalaa gizee deemu raawwan ittiin tolle akkuma karaa achi ba'ee milishaawwan karaa dhaabatan jechuudha. Haa isaa nagaan galee aannan mi'aa jedhan jedhe jechuudha gizee mammaakanii kanaafuu nattaafu viidiyoon jedhee kallattimaan meeshaa fidee dhufe jechuudha. Meeshaa viidiyoo kan jalqabe kaleessa garuu kan meeshaa fuudhe immoo har'a. Kunoo meeshaan isii kana fakkaataa maashaallah tabaarakallaa tiraasii firee kudhan naan jette garuu firaashii afur manaa qabanii tiraasii isa wajjin deemu waan naan jette firee 12 godhee fe'anii tiraasii kana jechuudha. Tiraasiin kun isa oriijinaala fi isa bareeda ta'e aynaa qaba wanni hunduu isiniin jedhani kama jiru isiniin jedhaa jira. Firaashiin garuu buburreen tokkillee jira buburree masanu ta'e keessa ka xixiitu jira ka minaamin of keessaa qabu jira jechuudha. Asitti soolaarii akkasumas shittoo dhiiraaf ta'u firee sadii qabdi jechuudha. Obboleettiin tiyyatuuni akkasumas daa'ima ofiitiif saayikilii bittee jirti. Asitti immoo siliindarii bittee jirti biddilimsi. Egaa hundaaf isinitti agarsiisa kallattimaan gonoo isinitti agarsiisuuf achi bahee jira garuu sagalee gizee amma waraabu itti hidhee viidiyoo gadhiisuuf laalu viidiyoo daqiiqaa 25 guutuu ta'e saniif sagalee irraa haqee ammetti hidhutti jira. Kanaafuu waan dura jedhe san amma irraa isinii deebi'a. Jalqaba irratti akkanatti uffata kanaan tiraasii firee 12 uffata isaa hojii jechuudha. Uffata illee filannoo isiiti. Uffanni kun keessattuu namoonni maatii keessanii dalagsiistan jechuudha. Baay'ee takka xankaarraa carqiin kun hedduu takka jajjabina qaba. Yoo hojjechiistanoo gabarii isaa ka lammaffaattu jira ka tokkoffaattu jira ka gabarii lammaffaa sun shaamaa jechuudha. Gabariin dugdi isaa duuba kuni garuu shaakarraadha. Gabarni isaa maashaallah carqiin kun ka duraa dhufee dhiqqootu turee jira jechuudha. Ka duraanii ta'us jajjabina irratti maashaallah akkasumas xuruu illee danda'a. Ka amma dhufe sunni garuu ni bareeda garuu immoo xuruu illee hin danda'u akkasumas xinikaariin kan hanga'u jechuudha. Itti aansuun ilaala.
carqii kan akkanumatti naa mursiisinaan jette firaashii sitti himuuf hin beeku tarii booda irra dha'uu danda'a itti dhiphatu danda'a yoo akkasii ziippiin dalagsiifte kanaafuu akkana mursiisinaan jettee jirti silaa osoo akka ziippiin dalagamuu san ta'e firaasha lamaaf ni ta'a jechuudha kan firaashii tokkichaaf mursiise kun agartanii maashaallah bal'aadha tariitii algarrallee afamuu danda'a firaasha bal'aa algaa sanirrattillee afamuu danda'a jechuudha xiqqoo isii gatii dachaa ta'e malee jechuudha isiif bareeduma maaliif ree firaashii fakkeenyaaf firaashii majaliisaa kana bira jiru saniif osoo ta'e tokkichi kun firaasha lamaaf ni ta'a jechuudha gizee dalagamu duddu isaa duuba gabarii gala waan ta'eef jechuudha garuu isiin firaasha dura manaa qaba waan jetteef waan tokko shakkaa godhurra jireetuma bal'isee mureef jechuudha mursiisee fi kanaaf akkaan soolatitti afamaa jechuudha gizee afan firee afurii ka tiraasillee tiraasii 8tti godhee jira tiraasiin afurii immoo reef argitan jedheeti yaada adii itti aansuun saayikilii jechuudha yeroo jalqabaatiif saayikilii kana biteen jira maashaallah tabaarakallaa egaa akka itti tolu abdiin qaba jechuudha kuno saayikilii gizee bittan ijoollee tanaan dura saayikilii ooftee hin beekne yoo ta'e kun qabdoo kan akka qabu bitaa fi anillee manaaf ni qabdu jechuudha ijoolleen tiyya maaliif isaan barsiisuu hin deemtan jechuudha hin kufanillee yoo ka qabdoo qabu kana bittan jechuudha ka garuu saayikiliin diqqoo kanaa olii qabdoo kana hin qabu namatu barsiisuu qaba ijoolleen dammoo akka salphatti daftee namaan barattu qabdoo kana yoo qabaate luka kana agartanii isinii gala jedhee yaada ka saayikilii kana osoo hin ta'in diimaasii akkana bahee kana daa'imni diqqooleen irra teettee ofii isiitii baratuu dandeetti jechuudha oofuu isaa maaliif hin kuffisu waan ta'eef inni sun lutti gama gamanaan jiru kun jechuudha itti aansee saayikilii bakka kana laala inni sibiila kana qabaatu qaba saayikiliin orijinaalli sibiila kana qabaatu qaba kaan markaan qabe kana egaa qaamni isaa martuu jechuun kwaalitiidha wal tara jechuudha maashaallah tabaarakallaa kun akkana fakkaata kanaaf daa'ima umrii 8tii kanaan jette isiini andiqoo kanaa olii bituu fi yaadeen ture garuu daa'imni si dura saayikilii kan hin baranne yoo ta'e bu'aan qabu jechuudha namni isa taa'ee akkasitti obsaan barsiisu hin jiru kana garuu ofii isaatii itti barata jechuudha hin kuffisu waan ta'eef wanni isaa kun irraa ol jedhu kana caalaa ol dheeressuu danda'ama gadi gabaabsuu danda'ama ka duubaa kanallee ni qaba ka irra taa'an kana jechuudha ol dheeressuu fi gadi gabaabsuu ni danda'ama jechuudha hordoftoota kiyyaa egaa saayikiliin wal tara isiniin jedhe ka waggaa tokkootiif ka waggaa 8 gatiin tokko miti inni kun meeqaan bitee jetteen hundumaafuu 12,500 bitee 22,500 bitee jechuudha hordoftoota kiyyaa dhiifama kan biraa mootu soolaariidha soolaariin kun aynaa qaba akkasumas sadarkaa qaba akkasumas ka ampuulii lamatu jira ka ampuulii tokkotu jira isiniin jedha hedduutu akka garaagarummaa qaba hasawa gabaabsuuf jecha anamma soolaarii gosa didiqqaa kanneen keessa isa tokkoffaa bitee biratti illee dabalataan chaarjarii bitee fi jira jechuudha chaarjarii wajjin gurguran isaan jechuun chaarjarii makama aduu kan wajjin gurguran malee ka ifa wajjin gurgurani garuu ka aneega waan tokko gaarii nama godhu wayya maallaqni ka abbaati kanaaf chaarjariin birrii midiqqoodha itti dabalee bite akkasumas ka eelee lama bite jechuudha maaliif ka eelee lama bite jechuun keessanii nafu akkasumas maali garaagarummaan isaa jechuun keessanii nafu an fayyadameen ana garri garuu hagu badhe takka irraa isin hubachiisa garaagarummaa isaa jechuudha kuni eelee lamaanuu ani kan hin bitee fi tokkoffaa eelee lama ta'uun isaa chaarjarii gize baay'ee ka eelee tokko sanitti bitanii yoo chaarjarii silkillee achumarraa fayyadamtan dadhabaa deema jechuudha kanaaf eelee lamaan kana tokko kallattiimaan chaarjii qofaaf fayyadamuu dandeettanii kan biraan mootu ifama qofaaf yoo barbaadan akka ifaan sirriitti isinii ifu isin tajaajila eelee lama ta'uun isaa jechuudha kanaaf gatiin ka eelee tokkootiif fi ka eelee lama tokkoo miti jechuudha walumaa galatti chaarjoonni soolaarii didiqqaa kanarraa ka tokkoffaati jechuudha kan bite kuni gosa hedduutu jira isa kana immoo gizee ibsitan fakkeenyaaf amma hin cuftan gadi qabdanii cuftanii kanatti yoo cuftan cufamee jira gizee chaarjira godhuu deemtan akkanatti gadi qabdan agenni gizee lama ifutti tokkicha ifeeliin osoo hin ta'in gizee lama ifeen booda kana fuutanii eelee lamaanuu gizeemta akka chaarjira kaa'uu dandeettan jechuudha isinii galee akkasitti akka hubattan abdiin qaba gamannuu isin ajaja gamada sallaalaatiin chaarjii itti gootanii kunniin sadiin arfan lafaa kunniin gamanni ka onniiti ka ampuuliiti ampuulii 4 qaba isiniin jedhee jira mi'a amma isinitti agarsiisa fakkeenyaaf gamanni tun isaan lamaan gizee takkatti chaarjii godhuu gizee barbaadan eeletanii lamaanuu jechuudha adurratti beeka adurratti chaarjii godhuu barbaadan taanaan maal gootanii gamada isarra jiru kana fiddaniit gamada tanaan wal qunnamsiistan akkanatti ammallee eeletaan illee gamanni isaatirra jira akkanatti addanii kina yoo mana galee akkanumatti hidhamee haa ta'u isallee wal qunnamsiifta kunoo akkanatti isaan sadiin tun wal qunnamsiifte asirratti gootan jechuudha takka gadi qabdanii gizee lama yoonni fi adurra keettan jechuudha saniin booda kun cufameera fakkeenyaaf sirri qabdan nagani gizee lama ifu saniin booda adurra keettanii chaarjii isaa ganama hanga guyyaa guutuu keessa ooluu qabaa jechuudha yoo adurratti chaarjarii gootan eeshi yoo ifaa kunin immootu ampuuliiwwan ampuulii 4 ka ampuulii tokko itti godheetiniin fidee ka 4 ka 3 immoo kunooti jechuudha
Egaa kan isin jaa hordoftoota kee fakkeenyaaf amma akkamitti ampuulii kana sirra goona hojjettan namni ni beeka garuu fakkeenyaaf kana achitti itti goosee irraa hubadhee dhufe jechuudha akkaataa itti godhamu tokkicha kana achitti itti goosee fide kana isinitti agarsiisa kun himi ibsitan jechuudha garuu kana akka gootan egaa dhagaan kun chaarjii guuteen booda jechuudha ibsitan isin galee akkanuma ibsitanii qannasullee danda'a ilii isaa ampuulii tokko jechuudha fakkeenyaaf eshi kana kana egaa gootee nuti akkamitti akkasitti itti goona hojjettan isinitti agarsiisa kunoo ampuulii arfan itti sakkaatan asirra jira kunoo akkuma argaa jirtan kana bakka arfan kana jechuudha hordoftoota kiyya ampuulii tokkollee ufii kiyyaatti godhee isinitti agarsiisa kun achitti bakka gizeenatti gurgurannatti agarsiisanii maaliif waan tokko gizee godhanne haga tokko hubachiisuun dirqama jechuudha akkana isiniin jedha amma haarawatan itti godhee isinitti agarsiisan ampuuliin tun akkanatti dhuftee mi'addisii kanaaf gamanni dacha'ee jiru kun hunduu ampuuliiwwaniiti jechuudha akkana gootanii ka wal fakkaatu agartanii akka achirra godhanii san asitti gadi sirri gadi gootanii itti micciirtan saniin booda dhumate jechuudha kunoo saniin booda caafii isaa tokko fuutanii bakka kunoo dhagaa kanarratti gootanii saniin booda ibsatan yoo barbaadan ampuulii lama ibsatu dandeettanii yoo barbaadan afur ibsatu dandeettanii gizema tokkotti yoo barbaadan sadii jechuudha akkuma dura isinitti ibsan ka ampuulii tokkotu jira ka ampuulii lamaatu jira ka sadii ka afurii garuu ani kanneen keessaa isa guddaa yookaan isa bareeda ta'ee bite jechuudha ka tokkoffaa eelee kana akka yaada kiyyaatti tokko chaarjariif godhatu dandeettan tokko soolaarii fayyadamtanii eega chaarjii guuttan booda fakkeenyaaf chaarjii ka guutuu qabdan sa'a 8 yoo chaarjariin guuttan jechuudha chaarjariin ifa yoo guuttan kunu wanni kanallee biteef jira waan ta'eef kuni ka silkii waan garaagaraa chaarjii ittiin godhatanii gamadoota garaagaraati gamada kana eelee kan hojii fudhatanii tumaan eelee kan eega chaarjii gootan booda silkii garaagaraa adduma isaa kanatti fayyadamuu dandeettanii jechuudha eelee tokko silkii maaf jechuudha walumaa galatti eelee tokko chaarjii maaf fayyadamuu dandeettanii garaagarummaan isaa kana yoo barbaadan immoo akka humna sirrii godhatu gisi tokko chaarjii gootanii eelee lachuu gizee tokko irraa fayyadamuu dandeettan jechuudha kwaalitiinnatiin isaa kanaaf garaagarummaa qabaa meeshaaleen wal taraa soolaarri ka qarshii 3,000tu jira ka 4,000tu jira ka 5,000tu jira ka 6,000tu jira kuni qarshii 8,500 bitame jechuudha tokkoffaa eelee lama qabaa itti aansee ampuulii 4 qabaa chaarjarii itti dabalee bitee fi chaarjarii ka ifa isa kana jechuudha inni kun wajjin gurguramu garuu achitti fedha kee yoo ta'e itti bittaa yoo chaarjii godhuu barbaadde ifarratti kan ofu gootee soolatti sooketitti achi sakka'u jechuudha gartee kana isiniin jedhu akka hubattan abdiin qaba egaa kana fakkaata soolaariin akkasumas soroonni soolaarii gurguddaa nagaafattan obboleettiin teetunuu isa guddaa barbaadde turte garuu gatiin isaanii dabale 35 ture jechuudha jalqabarraa amma 40 irraa kaasee haga 60 jira jedhan chaarjii soolaariin guddichi jechuudha wal taraa beeka innillee ka qarshii 35 irraa ka'utu jira inni bareeda ta'e 35 irraa ka'utu jira akkuma ture isiniin jedhe ka inni bareeda ta'e fi kaawalitii ta'e qarshii 40 irraa kaasee haga 60 jira jechuudha kana jechuun ka televiziyoon illee kaasu silkillee waa hunda ka kaasu jechuudha taani fayyadamee agarre garuu akka isaan naan jedhan isinitti mutti jira egaa kana fakkaata inni kun baay'ee akka bareedaadha isiniin jaa hordoftoota kee gizee bitattan isa kana bitadha ka ampuulii 4 qabu ka eelee 2 qabu kana akkasitti haga tokko isin ibsa jedheeti yaada onni na deebi'uu sirritti kaartooniin akkana isin jaa viidiyoo laayik sheer gochuu hin dagatinaa namoonni meeshaa babbareeda barbaadan meeshaa kamuu haa ta'u bakka kamuu isiniif hin bita jechuudha meeshaa babbareeda akka mana kiyyaatti ka irraaf immoo duddi isaa kanarra dubbisuu dandeettanii riisiitillee keessa jira jechuudha haga tokko ibsa jedheeti yaada haga hubadhe tokko haga naagalee tokko akka isin jaa hordoftoota kiyyaa egaa warroonni hanga ammaa obsana daawwattan hedduu akka galateewuma wal faadha viidiyoo filattanii ilaalina viidiyoo gadhiisu maraa laala wala viidiyoo meeshaa kun biturra waa hedduu dadhabbii qaba tokkoffaa deemtee bittee ifaajii as fiddee gadi baastee meeshaa kana ulfaatu kan ulfaanne olii gadi gootee daraddarte viidiyoo gootee sagalee irratti editii gootee gadhiista baay'ee akka dadhabbii qaba wallahi isin immoo ilaalaa hin jirtanii bismillah viidiyoo kaleessa tokko namni viidiyoo kana laaltan seenaatanii viidiyoo kaleessa tokko naaf laala laayikii godhaa isiniin jedha namni takkaayyuu ilaalle inni itti aanu mootu isa kana maalinni maqaa siliindarii isa jedhan sani kana mootu an ibsa irraa kennuu hin danda'u garuu haga achitti natti hime tokkotti isinitti hima kuni ka guutamee dhufe waraqaa ishigii isaa natti agarsiisuuf irraa cire jechuudha onni kamatarraa kanatti gadi godhee natti agarsiisu fakkaata fayyadama isaa an fayyadamee hin beeku garuu akka namichi naan jedhetti qalamii meeshaan isaa kun garaagarummaa qaba jedhee gaafadhee ture jechuudha meeshaan isaa garaagarummaa qabu isa kana garaagarummaa qaba mataan isaa kun baay'ee akka garaagarummaa qaba gatirratti jijjiirama guddaa fidanaan jedhee jira meeshaan immootu kun yoo keessaa dhumate fakkeenyaaf dhuftee yoo jijjiirtu kana qayyartee ka biraa fudhatte rakkoon qaburaan jedhee jira inni biraa gamada meetira tokko wajjin gurgurama garuu meetira lama wajjin godhe jechuudha maal ta'e wanti tokko hanqatu gahee hafuu wayya yoo itti guddate irraa haa muranii ka jedhu meetira lama wajjitti dabalee bitee fi jira jechuudha hordoftoota kiyya inni biraa immoo bidimsi abbaa kiiloo 12 bitee fi jira
kan biraan mootu hordoftoota kee bidimsiin kiiloo 12 isiniin jedhe gatii isinitti nimne natti fakkaata viidiyoon waliin harka dafee dubbatutti hin jiru. Shittoo firee sadii kunoo kan dhiiraa bitee fi jira akkasumas shaamizii haadhaaf ta'u bitee fi jira kun shittoo dhiiraati. Egaa viidiyoon kiyya kana fakkaata akka isinitti tolu abdiin qabaa viidiyoo biraatiin inshallah yeroo dhiyootti walitti deebina. Hanga situ hundi keessanuu bakkuma jirtanitti fayyaa keessanaa tura isin jaaladha isin kabajaa viidiyoo laayikii godhaa hin jirtanii laayikii godhaa namoonni meeshaa barbaadan lakkoofsi kiyya duwwaa 9 duwwaa 1 21 duwwaa 6 73 heeloo jedha.